egal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asha marka fune kabajamtoota daawwattoota Asha inda kadirtu. Me hasee. Akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin daawwattoota keenya har'a deebinee dhufnee jirra akkuma argitan kana meeshaa obboleettii teennaa Zamzam. Zamzam qabannee dhufnee irra jechuudha. Meeshaan Zamzam gara daldalaatti deema. Sa. Gara daldalaatti deema ajaja kan irraa fuudhee waan ta'eef hagana gaafadhe malee silaa hin gaafadhu ni beeytani. Hundumaafuu obboleettiin teennaa majlisa akkana bareedu kana filattee hojjechiifattee jirti. Majlisa kana bichaa osoo hin taane firaasha qabdii magaalajaa qabdii daawwattoota keenyaa ni beeytanii meeshaa mukaatii fi arabe majlisiin tokkoffaa isa ta'e akkana hojjennu ni beeytan jechuudha. Warroonni galfatan nuuf ragaadha. Ammallee warri galfataa artanillee kun akkuma argitan kana ija keessanii nu laaltanii isinii gala meeshaa akkamii akka ta'e jechuudha daawwattoota keenyaa. Arabe majlisii boondii tokkoffaa fi almuuniyeemii tokkoffaa wanta hundarra sadarkaa tokkoffaa akka ta'e irraa akka hojjennu warri galfatanis ni beeytanii jechaadha. Mee dhaqaa godhiitti agarsiisi. Almuuniyeemiin kun jechuudha daawwattoota keenyaa innummaanuu sadarkaa qaba. Akkuma argitan kana kun haala kanaan geexii ba'ee hedduu bareedee jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma isinti mul'atu kana haala kanaan bareechinee diizaayinii babbareedaadhaan hojjennee akka isin biraan geennu Ashaa Inda Kadirtu ni beeytan jechuudha daawwattoota keenya. Waggoota hedduu isin biraan gaa turre warri haaraa wagana chaanaalii keenya subscribe gootan chaanaalii keenya keessa piraankiin adda addaa akka kolfitanii aga gangalatan takka isin taasisu. Kan mootuyyuu meeshaan ajaa'ibaa argaan Sumaalee dolaan Sumaalee meeshaan hin beeytan sun ka biyya keessaa ta'e ka biyya alaa hunda hojjetaa turre keessa gaddeemaa laalaa isin jechuu barbaada. Daawwattoota keenyaa haasaa isinti dheeresseera. Meeshaa kana tokko tokkoon gatii isaallee isintiif naa kadeerillee yaada fi isiniin haasaa jechuudha daawwattoota keenyaa. Amma mootuyyuu har'aaf majlisa obboleettii ani Zamzam qabannee haadhuuf malee gara fuulduraatti meeshaa hedduu qopheessaa irra jechuudha daawwattoota keenyaa. Xumuruudhaaf kaga'e meeshaa hedduutu jira. Isinirraa bannee irra dhiifamaa laayikii gochuudhaan asumadha isiniin jedha. Asirraan mootuyyuu piraankii keenya immoo laalaa ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa isiniin jedha daawwattoota keenyaa. Viidiyoo meeshaalee isin bira gahu akkasuma laayikii godhaati. Waliif sheer godhaa warra barbaadu bira haa ga'u isiniin jedha daawwattoota keenyaa. Ammaan kallattiimaan kan hiriyaa isaa isinii kennee lakkoofsa dura kennaa warra barbaadan duwwaa 97 66 shantama jechuudhaan gama wasaappitiin qotta daawwattoota keenyaa wanni gama wasaappitiin isiniin jennu wasaappiin hojiidhaaf hedduu mijataa jechuudha daawwattoota keenyaa gama biraatiin xiqqoo dhiimoo akkasuma hojiidhaaf namatti mijatu kanaaf baay'inaan gama wasaappitiin qotta isiniin jennu daawwattoota keenyaa waan barbaadan qabu nu biratti argattaniin affeerraa kenna isiniin jedha daawwattoota keenyaa dasnuu jedhee irra dasnaa jedhu sababni isaallee waan haarofti wanti dhufan waa hedduu jira har'aaf garuumee akkanumatti isinillee wanta argitan numa jedhee yaada. Tani immoo bal'inaan walitti deebina amma majlisa obboleettii teennaa kaaree meeqa akka ta'e kaaree isaan meeqa akka ta'e isinii himaa isin immootu viidiyoo laayikii hojjuudhaan nu wajjin tura kaniif takka yaada keemi. Egaa akka kabajamtoota daawwattoota keenya nuti har'a dhugaa dubbachuuf taananiin iddoo kanatti viidiyoo jalqabaa keenya hojjetaa jirra. Haa ta'u egaa mana kana ka eebbisiise Zamzam jechuudha. Zamzam meeshaa Arabiyaa majlisi kana nurra talabachuudhaan mana kana eebbisiistee jirti. Guddaa galatoomii jennaani haadhatii yaa mootu du'aa akka naa gootu barbaada jette. Egaa ani maqaa chaanaalii Ashaa Inda Kadirtu jedhuu fi namoota tokko namoota du'aa godhanii fi du'aan isaanii qeebalamtu wajjin yaada isaanii bira siin gahee ni jira siin jedha. Du'aan haadhaaf abbaa keeti du'aan haadhateeti si haa sabattu siin jedhee jira. Dhugaa dubbachuuf taanaa rabbii yaada muraada kee galmaan si haa ga'u. Bakka ati yaaddi olitti rabbiin siin haa ga'u siin jedha egaa. Rahmaani siin haa ga'u. Itti haasuudhaan amma yeroo gama keetti ka deebi'u taate waan haaraa qabannee dhufnaa isiniin jettee biriyaashuun isinoomaatu isinirraa eegama. Viidiyoo laayikii godhaa. Viidiyoo laayikii godhaa jalqaba mootu laayikii godhaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana bichaa miti. Ganaa waa hedduu jalqaba irraan. Haga dhumaatti isin agarsiifna. Wanti ribaanii kunneen bannaa isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkanatti hin banamu. Yoo xiqqaate hojjettoonni keenya akkanatti hiriiraniiti. Meeshaan keenya akkasumaalee akkatti hiriireet Arabiyaa majliin isin hiriiree achi booda mootu jalqaba irraa qolfii bannee eenyutu bara isintu bana jechuudha. dhugaadha. Milkaa'inni kun isin wajji malee kenna bichaa miti. Nu laffaane isinis nu wajji like share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuu baattanii har'a isin geenu waan ta'eef. Ara like share subscribe bichaa miti gaa. Oromiyaa guutuu keessa deemnee akka hojjennu amantaadhaan isaan immoo nutti dhufanii amaanaa isaan immoo guutumaan guututti fuunee fi bakkaan geennee fi galchinee fi namoonni hedduu ragaa nu bayan. Yoo xiqqaate viidiyoo 791 qabna jechuudha. Viidiyoo 791 keessa viidiyoo muraasni Pranki surprise fi akkuma san challenge adda addaati. Inni kun viidiyoo meeshaati. Meeshaa yoo isin hin jennu zimbilo meeshaa miti galaan. Meeshaalee mana keessaa kan akka algaa dolaaba tasriyaa Arabiyaa majlisi babbareedaa kana VIP fi Arabiyaa majlisi VIP akkuma san immoo ammallee waan akka televiziyoonaa
waan akka firiijii gassaalaa meeshaalee mana keessaa tirii na sunu nafin muu tirii maan kanoo son nafin muu sibiilatii fi ammallee wanti tokko akaayirra mooyirraa osoo nafin xiqqaa guddaa gurguraa turree gara fuuldurallee hin gurguraa itti fuunaa oromiyaa guutuu isinii qopheessina waan barbaadan kamuu isinin jennaa isin immootuyyuu akkamitti akkana wajjin turtaniif akkam akka nu jaalattan gara keessattiin dhuftanii nu ibsaa turtanii nullee hedduu isin jaalanne hedduu isin kabajna jechuudha daawwattoota keenna haga dhumaan balleen wajjin turan nullee isin wajji jirra jechuudha amaanaa keessan xiqqoorraa kaanee guddootti waan isin biraan geettan qabu nummoo bakkaan ga'u qophiidha kan daga dirtuu yoomillee isin jenna daawwattoota keenna rabbiin nu haa gargaaru rabbii gadiitiin immoo isin bira jirra isin jechuu barbaada as kanaaf immoo fakkeenya jechuudha meeshaa keenya yeroo ammaa kana warri baay'inaan ajajjataa jiru warra asiin dura nurraa ajajjatu nama nu ergee nurraa ajajjaa jira jechuudha fakkeenya kanammoo waan tokko bitadhee yoo gaarii ta'e nama itti erga malee waan tokko bitadhee yoo gaarii hin ta'in nama biraatiin bitadhu hin jedhu jechuudha kanaafuu alhamdulillahi rabbil aalamiin warroonni bitattanii nama nu ergaa artanillee guddaa galatoomaa isin jenna nama 3 nama 4 irra deebitanii akka nama 10tti warroon bitachiisaa artan isin galateeffannaa akkuma san immoo isin hunduyyuu warra isin dura bitattanillee akkasuma akka ta'e warra ammaa achi bitattanillee immoo haala saniin argitanii akka irraa gammaddanii namallee nu fiddan abdii qabna ammaan majliisa obboleetteenna akkana bareedu kana gatiisaa isinitti himnaa duubatti siqee immoo kan isin agarsiisa haasa isin dheeressinee irraa dhiifama isiniin jenna. Hayyee daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana majliisii kana amma gara isaatti hojjettee deemu tiknaatiin isaa lafarraa qabee jechuudha. Taawulaa yoo ta'u inni boolli dheeraa akkuma beekamu asirraa qabee agarsiisitti abbaa 36ti. Abbaa 30 yoo ta'e akkana naannoo kanatti afaan akkas ta'ee jechuudha daawwattoota keenyaa nam tokko abbaa 30 ajajee abbaa 36 kan nutti ergellee maaliif akkana hin taane warri jettan garaagarummaa isaa duruma wayita ajajan osoo hubattanii hedduudas nu jedha jechuudha daawwattoota keenyaa. Inni biraan mootu majlisiin kun kaareen takkaa jechuudha haga 24 illee hojjetamee ture haga 23,500 illee hojjetamee ture jechuudha daawwattoota keenya nu birattuyyuu yeroo ammaa kana garuu diiskaawuntii goonee 22,000 fi 500 hojjetaa irra jechuudha daawwattoota keenya warra jechuu barbaadan akkasiin warra kanaan booda jechuu barbaadan jechuudha warrummaan dura jettanii na biraa qabda warra hojjetee keessa dhuftanii akkas jettee jirtu birata kanaan hin jenne jetta waan ta'eef ni beeka kanaafiyyuu warra isin dura hojjetee fi keessa waa gochuu danda'u warri mootuyyuu ganaa jettan akka isiniin jedhe 22,500 yeroo ammaa kana majlisii akkana bareedu kana isinitti jabaa jennee irratti kanas abbaa 36 jechuudha daawwattoota keenya majlisii obboleetteenna zamzam kaaree meeqa kaaree 11 tuqaa kaaree 11 tuqaa jedhee kan jechuudha daawwattoota keenya achi gilisartuu isaa sirrii kaaree 11 tuqaa yookaan immoo kaaree 12 jettan akkuma kanaan majlisiin keessa mana guutuu akkatti akkasiin jedhutti jechuudha daawwattoota keenya kun akkuma immoo xarapheezaa kana jiru kana hojjetan fuudhuu yaa gurgurtaa xarapheezaa kana sisii hojjechuun ni danda'a bakka akka bifa salphatti yoo qaban jedhu garuu immoo nuti akkuma argitan kana xarapheezaa hedduu kwaaltii ta'e hojjenna jechuudha daawwattoota keenya inni garaacha akkuma argitan kana yoo guurtan proogiraamii wayitoo qabaatan akka barbaadanitti waan feetan irra daldaluu dandeettanii lakki nyaata irra nyaannoo jettee immoo kana gahoo dhagaa goote baay'ee ulfaataa qimii barbaachisa. Kan ta'u dhagaa goota waan barbaadan asirratti gootanii itti fayyadamuu dandeettan laalame hedduu bal'aadha isin jechuu barbaadeti. Kana bichaa miti obboleettiin teennaa bittinneessa taasisa. Maggaarajaa qabdi. Inni kun gabariidha. Maggaarajaa lama qabdi obboleettiin teennaa. Inni kun immoo maggaarajaa tokko. Maggaarajaan dirqama carqii maggaarajaa carqii majlisii hojjetamu osoo hin taane xiqqoo zoorree irraa jedhe yookaan immoo xiqqoo saasaa akka jedhe yoo ta'e bareeda. Carqiin majlisaa hedduu furdaadha waan ta'eef xiqqoo kun immoo qalalli ka jedhe jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma argitan kana qomatiinsaa noormaalidha jechuudha faabirika irraa bahutti kun kana fakkaata lama qabdiniin jedhee jira diiguu hin jiru tokkuma saayiziin isaa waan ta'eef tokkollee kunis kunoo gabarii wajjin haala kana kuni gabarii kanaati kana fakkaata asitti mootiyyuu firaashii qabdi firaashii isaa tokkoffaa ta'e goldisaan isa jedhamu binnee fi jirre jechuudha daawwattoota keenya firaashni kun ni beeytanii gatiin isaa duraan gadi bu'aa ture yeroo ammaa kana garuu inni hedduu dabalee jira jechuudha daawwattoota keenya kana bichaa miti firaashin kana olillee hedduutu jira kanaa gadi illee gadi aanallee nu hojjeta jechuudha daawwattoota keenya akka humnaatiin jiddu galeessa osoo barbaadan nu bira argachuu dandeettanii viidiyoon keenya kaarraa kana fakkaataa irratti subscribe gochuun irraa hin fatina ammaan xumurree jirraa fe'uudhaa fi assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ma assalaam.